Bultanii akkam jirtu? Har'a immoo kan inni qabadhee dhufee waa'ee dhibee almaaz baaleciraa jedhamuun beekamudha. Almaazii yookaan almaaz baaleciraa jedhamuun kan beekamu waa'ee dhibee herpes zoster jedhamu. Dhibeen kun egaa afaan Oromoodhaan bakka tokko tokkotti daaqii fa'aa jedhamee beekama. Dhukkuba daaqii. Garuu walumaa galatti waa'ee dhibee almaaz baaleciraa ilaalla jechuudha. Sababa, mallattoo, of eeggannoo fi akkasumas ittisoo dhibee kanaa. Mee maalummaa dhibee kanaa immoo ilaalla. Maalummaa herpes zoster yookaan almaaz baaleciraa kan jedhamu. Herpes zoster kan jedhamu akka hawaasni keenya haasa'u almaazeetu nama ciniinee osoo hin taane hawaasni keenya bookee almaazee jedhamtutu nama ciniineetu kana fida jedha. Akkas osoo hin taane herpes zoster yookaan almaaz baaleciraan vaayirasii vaayirasellaa zoster jedhamuun dhufa. Vaayirasii vaayirasellaa zoster jedhamuun dhufa. Vaayirasii kanaan yoo namni tokko yeroo jalqabaatiif qabamu chicken poxii fida yookaan furuqa fida jechuudha. Furuqa jechuun chicken poxiidha. Furuqaan erga fayyee booda vaayirasiin kun qaama keessatti dhokatee narvii jala dhokatee turuun gara boodaatti yeroo ittisoon qaamaa gad bu'u yeroo qaama keessaa ka'ee gogaa irratti madaa uumu herpes zoster yookaan shingles jedhama. Kanaaf dhukkuba vaayirasii vaayirasellaa zoster jedhamuun dhufudha malee bookee wayiitti fida miti. Vaayirasiin kun yeroo ijoollummaatti dhukkuba furuqa yookaan daaqii jedhamu chicken poxii nama qabsiisa. Erga fayyee booda qaama keessa jiraata. Yeroo humna dhibee ittisuu qaamaa yookaan immune systemiin namaa laafutti vaayirasiin kun deebi'ee ka'ee gogaa irratti mul'achuudhaan herpes zoster fida jechuudha. Yeroo baay'ee qaama namaa gam tokkoon qofa mul'ata. Cinaacha gam tokkoon yookaan qaama namaa gam tokkoon qofa mul'ata jechuudha. Gama narvii vaayirasiin kun jala dhokatee ture. Kanaaf dhibeen kun sababa dammaquu vaayirasichaadhaan dhufa jechuudha. Reactivation jechuudha. Vaayirasichi namoota umuriin isaanii guddate yookaan humni dhukkuba ittisuu isaanii gad bu'e, immune systemiin isaanii gad bu'e isaan irrattidha kan inni qaama keessaa ka'ee gogaa irratti shiffi jedhu. Vaayirasiin dhibee kana fidu vaayirasellaa zoster vaayirasii jedhama. Ijoollummaatti dhibee chicken poxii fida yookaan furuqa fida. Sana booddee fayyaa. Ijoollummaatti erga fayyee booda qaama keessa dhokatee turuudhaan yeroo ittisoon qaamaa gad bu'u. Fakkeenyaaf yeroo namni ta'e dulloomu yeroo dhibee HIV godhatu sukkaara godhatu qaama keessaa ka'a jechuudha. Kanaaf egaa sababni vaayirasiin kun qaama keessaa dammaqu ittisoon qaamaa gad bu'uudha jenneerra. Yookaan inni reactivate ta'u. Sababni vaayirasii kana qaama keessaa akkaasan fakkeenyaaf ittisoon qaamaa kan inni gad bu'u tokko dhiphinni sammuu fa'aa jiraate, stresiin yoo jiraate. Akkasumas qorichoonni tokko tokko kan ittisoo qaamaa gad buusan kanneen akka piriizinsoloonii fa'aa yeroo dheeraaf namoota fudhatan, namoota dhibee HIV fi kaansarii qaban, dhibee sukkaaraa qaban, akkasumas namni yeroo dulloomu ittisoon qaama isaa gad bu'a waan ta'eef dhibeen kun qaama keessaa ka'a jechuudha. Gara mallattoo dhibee kanaatti yoo dhufne mallattoon dhibee almaaz baaleciraa yookaan herpes zoster jedhamu kun inni jalqabaan dhukkubbii fi gubaa qabaachuudha. Pain and burning. Mallattoon isaanii jalqabaa osoo shiffitaan hin mul'atin dura dhukkubbii cimaa gubaa cimaatu naannoo inni itti shiffitaan ba'uuf deemutti namatti dhaga'ama. Sana booda guyyaa tokko lamaa booda erga naannoo sana baay'ee nu gubee booda shiffitaan ba'a jechuudha. Shiffi jechuu jalqaba. Shiffitaan xixiqqoon kan bishaan kuustee jalli ishee diddiimatee jiru baay'eetii bakka tokkotti cinaacha gam tokkoodhaani gama tokkoon qaama keessa gama tokkoon baay'atee mul'ata. Dabalataanis dhukkubbii mataa fi dhukkubbii qaamaa humna dhawwachuu, headache, tiredness, fedhii nyaataa cufachuu kan kana fakkaatu jechuudha. Garuu jalqaba kan beekamu guyyaa tokko lamaa fi naannoon sun callisee mana gubaa sanaa booddee naannoo sanatti shiffachuu jalqaba jechuudha wanti kun. Bakka qaama keessaa naannoo tokko qofadha. Cinaacha tokko qofadha yeroo hedduu. Dabalataanis ho'inni qaamaa dabaluu danda'a, dhukkubbii mataa jiraachuu danda'a. Kanneen kun ni jiraatu jechuudha. Dhibeen kun egaa yeroo hedduu qorannoo hedduun barbaachisu mallattoo masaadhaan ogeessi fayyaa sirriitti adda baasa. Shiffitaan kan jalqaba bakkisaa dhukkubbii godhatee nama gubaa ture naannoo tokkotti walitti sassaabamee shiffadhee yoo ba'e ijumaan ilaaluudhaan adda baasu jechuudha. Haa ta'u malee immoo yoo tarii shakkiin jiraate shiffitaa sanarraati naamunaan fuudhamee yookaan saampiliin fuudhamee qorannoon taasifamu jira. Qorannoo laaboraatoorii. Yaala isaatti dhufne yaalli dhibee kanaa inni jalqabaan dhukkubbii hir'isuu. Baay'ee dhukkuba waan ta'eef qorichoota dhukkubbii hir'isan kanneen akka parasitaamoolii, ibuprofenii fi kanneen kanaa olillee barbaachisuu danda'a. Dabalataanis shiffitaan kun ba'ee sa'a 72 keessatti yoo dhibamaan dhufe
Qorichoonni farra vaayirasii kana kan akka saayiklooviir, faamsaayiklooviir, baalsaayiklooviir jedhaman jiru. Isaan kun ni kennamu. Turtii dhibee kanaa fi akkasumas xaxaalee dhibeen kun fiduu danda'u hir'isu. Dhibeen kun kanaan ala garuu wanti kun ofuma isaa kan baduu danda'udha booda. Qoricha hin barbaadu. Guddaan dhukkubbii hir'isuu fi yoo isaan dafanii dhufan akka xaxaalee adda addaa hin fidneef dafee dhiisuuf qoricha farra vaayirasii. Dhumarratti akkaataa ittisaa yoo ilaalle akkamiin dhibee kana ofirraa ittisuu dandeenya kan jennu inni jalqabaan talaallii. Vaayirasiin kun talaallii qaba. Vaayirasiin vaayirasallaa zooster vaayirasii jedhamu kun talaalliin kennamu jira isa fudhachuu. Inni gad biraan immoo qulqullina eeggachuu. Akkuma dhukkuboota biroo harka ofii yeroo hunda dhiqachuu fi qulqullina eeguun dhukkubichi nama tokko gara nama biraatti akka hin dabarre taasisuuf ni gargaara. Galatooma turtii gaarii.